Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Halimaa Orootuuf jalatti argamtan welkam shamarka fuune alaaf biyya keessaa hundi keessanuu xiqqaa guddaa sun jenne kenni keessanaa qaqqabu. Egaa hordoftoota kiyya warroonni hanga ammaa maatiin haasa'anii jajjabeessaa turtan galatoon galanii keessan dachaa ta'u malee laayik sheer subscribe laayik sheerii godha warri hanga dura maatiin haa taatan walii haarawaa taatan immoo subscribe laayik sheer gochuun dagatina. Jajjabeessa isiniin jedha jajjabeessuun keessan anaaf haamileedha. Laayikii godha viidiyoo kiyya sheer godhamee laayikii godha. Viidiyoon kiyya waggaa tokko walakkaa ta'eetiin jira yuutuubiin kiyya. Homaa socho'aan jiru laayikii illee namni godhu hin jiru sheer illee namni godhu hin jiru. Maaliif kaan bichaan sheer godhu uummata akka faayidaan qabuuf sheer naaf godha isiniin jedha. Yeroo hedduu viidiyoo illee isin kadhadheetiin jira. Yoo laayikoota yoo sheer gootan namni baay'een akkasuma argee subscribe like share gochuu danda'a. Kanaafuu like share godha isiniin jedha. Gara hordoftoota kiyya viidiyoo naannoo isinii qabadhee dhufe akkuma itti fufetti viidiyoo waa irraa barannu wanti nama tokko irra ga'e callisnee ilaaluu osoo hin taane nuuf immoo barumsa ta'a. Maaliif namni hedduu irraa fayyadamaa jechuudha. Ka itti yaadaa jirullee ka keessa jirullee akka waan san sirriitti irra deebi'ee waan isa miidhuuf waan isa miin irraa yaadeetiin irraa baratudha jechuudha. Akkanumaan haasaa bichaa miti wanta nama tokko irra ga'e anamaan naga'ee dhimma abbaa saniiti jennee callisuu osoo hin taane namu taraa isaati waan irra ga'u hin beekamu. Maaliif gaafuma namarra ga'e bichaa dhugaa nama tokkoo beekuun bichaa miti. Har'a hoo namni nama tokko irra ga'e kun anarrallee boru ga'uun isaa nafu jenneetiin itti yaaduu qabnaa. Marraa 10 marraa 5 irra deddeebinee sirriitti itti yaaduu qabnaa. Wanta jedhu tokko qabadhee isinii dhufe viidiyoon kiyya har'a gorsa of keessaa qaba. Gorsummaa inni jechuun keessaa nuuf egaa obboleeyyan kiyya. Obboleettiin teenyata akka miidiyaa kanarra boottii afaan Amaariffaatiin dubbatti mucayyoo wayii irraa dubbataa jirti jechuudha. Isheen bira jirti. Yaa obboleeyyan kiyya yeroo ammaa kana haati ofiituu hangam nama dandeetti. Ka biyya Arabaa kana keessatti waggaa dheeraa dalagee ittiin miidhamu nuyi ka biyya ofiituu nama hifateetiin hin jira. Obboleessi ofii qabeenya ofii namarraa fudhate qabeenya namarraa fudhate alaggan nama darbaa jira. Akkuma san abbaa warrallee akkuma san haati ofillee ati waa qabaatte si jaalatti. Yoo ati waan qabaatin namni si jaalatu hin jiru. Akkuma yeroo hedduu dubbadhe dubartiin ganamuma tolti. Idimeen isii irraa deemee taanan dulloomte taanan namni isii barbaadu hin jiru. Dalagaafuu namni isii barbaadu hin jiru ka biraa ta'e eega. Mucattiin tun nama biyya namaa keessatti waggaa 20 turte. Warroota biyya namaa keessatti heerumuuf yaaddan yookaan heerumtanii jala jirtan jechuudha. Ka biyya keenyatu hangam nu jaalata hangam nu jabeessa. Yoo nu haqamnu nu jaalataa namni hanga keenyaa mi'aawu hin jiru yoo waa qabaanne jechuudha. Yeroo waan qabne garuu namni lafaa si kaasu hin jiru. Ija huura ija si quuqe namni ijaa si baasu hin jiru jechuudha. Yeroo ati waa dhabdetti. Yeroo ati fayyaa qabduu fi yeroo ati birrii qabdu qofa akka namni si barbaadu. Dhugaa sitti himaa hin argitan nama miidiyaa kanarraa. Ka kallattii ijaan argitan illee ni jira. Ka miidiyaa qofaati miti ka kallattii ija keenya nu biratti maraate meeqatu jira. Ka kallattii ija keenya birri isaatiif fuura isaatiif ari'ame jibbame waan qabatu wallaalee sanuu qalbii qabaatee waa achi kaate biyya alaa sanitti illee deebi'a. Habaluu obboleessa kiyya haadha tiyya parsantiin haadhaaf abbaaf godha. Kaadha itti dhiisa hunduu mataa isaa gahee mataa isaatiin jiraata. Osoo ati biyya jiraattallee ima jiraata. Kanaafuu ati garuu anallee isinillee yoo ta'e biyya namaa kana jiru ebaluu kiyya nu birrii qabnaa inni waan qabu ebaluu kiyya jedhan inni garuu ima jiraata. Nu biyya illee jiraanne asillee jiraanne hunduu ima jiraata. Yeroo ammaa kana wallaahi dhugama isiniin jedha obboleeyyan kiyya nama ati waa goote fiittu sitti xilaata ta'a yeroo ammaa kana. Ka waan godhinii fi miti ka ati waa goote fiittu sitti faallaa garagalee xilaata ta'a maal akka ta'an hin beeku. Kanaafuu waa godhaan keenya kun haafu. Of gatuun keenya kun haafu. Of jaalachuu qabna. Ofiif yaaduu qabna. Namni nuuf yaadu hin jiru. Rabbii tokkicha malee namni nuuf yaadu hin jiru.
rabbiin fayyaa nuu kenne, ija nuu kenne, gurra nuu kenne, humna nuu kenne yeroo amma dalagannee itti fayyadamnu karatti jechuudha. Eeganu humna rabbiin har'a nuu kenne, ija gurra rabbiin har'a nuu kenne, harka har'a ittiin dalagannee baanee gallu kana rabbiin nuu kenne yoo nu ittiin fayyadamne maaliree bu'aan? Kanas ta'e isinis ta'e jechuudha. Kan tare kan amma achi dhufu forroonni irra jirtan yaaduu barbaachisa. Gaafa idmeen kennu waggaa 40 ga'ee waggaa 40 achi tare namni dalagaaf si barbaadu hin jiru. Amma mucattiin tun waggaa 10 biyya namaa dalayitee sanuu biyya yeroo ati mana keessatti dalaytu akka sareetti si jibbu biyya namaatti kun biyya jeezaanitti heerumti. Warroota biyya namaa keessatti heerumtan warroota ammallee jaalattanii janajjanaa jirtan fayyada viidiyoon kun. Ka biyya kiyyaatu hagamna kabajaa jedhi ka biyya namaa kana keessatti namni yoo ati bira dalaytu argaa keessa jibbiti niitii fudhatteetiniin si jaalatti yoo ati namni akkasitti yaaddan jechuudha. Tarii ani hin beeku nama uummata biyyaan baa jaalatu beeka sani jaalalli uummata biyya namaa yeroo dalaynu akkamii akka udaanii nu jibbanni beeytanii yoo san isaan itti mul'ate itti fakkaate tokko hin jiran fuudhaa gaafa nadhoo isaanii fuudhe immoo kunoo akkanatti amma mucattii sana hidhatti darbe jechuudha. Qaama isii gube waan waggaa 10 xaarte faajee isii waggaa 20 xaarte jechuudha. Ijoollee lama ijoollee isii irraa fudhate niitii biraa fuudhe sun ijoollee san ta'anii guddisaa isii ofirraa ari'atteen hidhatti darbee badii takkaan alatti hidhaa keessa waggaa tokko turte osoo carqii takkaan fudhatee waan waggaa 20 biyya namaatti xaarte karaa seeratiin isa heerumte hirsaaf niitii ijoollee lama irraa qabdi. Ijoollee isillee dhoorgate qabeenya isillee baay'isii waggaa 20 xaarte dhoorgateetini hidhatti darbee qaama isii jalaa gubee jechuudha. Dhiirri biyya namaatti heeruman kunoo kana sanuu biyya namaatti heerumina warri jantanii kaasii qabeenya qaba itti heerumee akka madaamiisitti jira dhattee akkasitti yaadin. Faajeteetiif ilmoo ta'e gadi dhalte gateetini si harkaa fudhateetini badheessi darba. Cattii tanarraa gorsa fudhattan warroonni biyya namaa keessatti jaalatan warroonni janajjanaa jirtan warroonni heerumuuf yaaddan biyya namaa keessatti jechuudha. Kaanis ta'e ka asitti heerumuuf yaadullee ta'e ka janajjanullee ta'e ka biyyatti heerumuuf yaadullee hundi keessanuu af duuba qabadha. Maaliif ganzaba kennatu burullee maatii kenna yoo wal dhabne yoo ifaajee kenna nu dhoorgatan yoo ganzaba qabaanne gara biyya namaattillee deebinee dalagan ammallee yoo idmee qabaanne yoo umriin kenna yani mana 35 mana 30 yoo ta'e dalagatuu dandeenya biyya namaatti waggaa 40 geettee naannoo nu barbaadu hin jiru. Maaliif iraftiin qabnu waggaa akka waggaa 15tti biyyaa baane ni dalayna hanga waggaa meeqa waggaa 10 xiqqaatee waggaa 5 waggaa 10 gadi hin jiru amma namni biyya namaa dalagu jechuudha. Dalagallee galeetiniin deebi'a tokko horree haalli mijaa'ee fiitiniin waggaa 5tti guuttateetiniin biyya taa'e sunu baay'ee jira karakkateetiniin deebi'u waan akka ka'u fixate jechuudha. Kanaafuu ani gabaabumatti maal jechuu barbaade obboleeyyanti. Anis ta'e hundi keenya waa duubaa qabannu. Boru dhufneetiniin waan dalagadhuun dhabe waan biyya namaatti deemuun dhabe jennee miidiyaa irra ba'uun mata akka faayidaa hin qabu. Ilmi namaa yeroo takkaaf si gargaara. Gizee maroo si gargaara. Qarqarsi namallee yaada kan kee waan tajamte hunda si guuta. Hin guutu. Maaliif kana ta'uuf biyyaans yoom as jirru kana maallaqa kenna. Kumaa yoo dalan 500 qusachuu qabna. 500 qusachuu baatuudhaan 300 qusachuu haga gaafa galluuti jechuudha. Maaliif biyyaansi 200 takka 300 takka of duuba qabachuun dirqama kenna. Akkaawuntii keenya irra kaa'annee yookaan immoo kiisii keenya keessatti huccuu keenya irra leelmoon hodhannee kaa'atuun dirqama. Maaliif bor dhufanii miidiyaa kanarra bu'anii waan dalagadhuun hin qabu waa takkan qabu maatiin keenya dhoorgatee maatilleen si dhoorgatu baatu mana kee galtee waan dalagadhuun dhabee biyya namaatti yookiin idmeen kan kee deeme yookiin dandeettee dalagachuu dandeetta yookiin dandeettu hin beekamu kun. Kanaafuu namoonni waggaa 5 waggaa 10 turtan waa af duuba qabadha. Akka asii nu yaanne hirreene kanaa miti hisaabni nu asii hirreene tana in dalagaanii tana meeshaan bitaa tana akkanaan godhaa mana ijaaree geesse maatiin achi akkas goone jedhan malee ulaagaaleen baay'ee afaan banee nama eeggata jechuudha biyya wanni hanqate.
bakka ati gaafa san laalte kanallee itti geessa kanallee itti geessa haga birrii sargeeru kaan hin bittaa keessummaa wajjin ni fixxa gaafa achi ati bakka keessummaa geesse jettee dalagatti ol kaa'ettu waan ati dalaguuf yaaddan sun hundi sarkaadhumati maaliifi waaf duuba qabachuu barbaachisaa ammallee suutuma jechuu barbaachisaa yeroo galan san keessuma jedhanii waan qaban fixuu osoo hin taane suutuma akka nama waan qabne lash jechuu barbaachisa maaliifi booda namni sun nu biraa gala numatu hafaa jechuudha numaa fi mana keenyatti walitti hafa kanaafuu lafuma jala yaaduu barbaachisa kanallee biyya namaa keessatti illee hanga jiran kana waa duuba qabachuu barbaachisa ani biyya namaatti heerumaa isiniin jedhu suni filannoo keessan garuu biyyi namaa akkanatti gadi nama darbiti ijoollee tanteetillee si dhoorgatti fuuraa kan kikate waggaa meeqa xaartillee akkanas si dhoorgatte sakandii keessatti osoo naasuuta akka malee gassi darbitii jechuudha. Kanaafuu kun gorsa nama biyya namaatti heerumuuf yaadu ka janaa jiru ka heerumee jala jirtullee yoo heerumtee jala jiraattellee ifaa jeete lafuma jala biyyatti ergadhu lafaan bitadhu waa achi kaayadhu mana bitadhu achi kaayadhu akkuma tolli jiru lolli jiraa. Kanaafuu namni kun na jaalata jettee of gattee biyya namaatitti of gattanii biyya namaatitti yaaddanillee bultii godhattanii jirtanillee biyyatti waa jaaradha biyyatti waa achi kaayadha biyya namaa keessaa galanii hundee namaan taatu ka dhiirsallee boruu nama jijjiirama haalli ilma namaa yeroo ammaa kana sodaachiseetiin jira warri heerumtan of duuba waa kaayadha akkuma tasaa har'a isin barbaadu jedheetiin yoo akka mucattii tan agarsi darbe eessa seenta har'a isiin waan bakka seentu dhabde ni dalagadha jettee yoo dalagaa olii gad deemtu ati ilmeen kee deemee jira sin barbaannu naan jedhani waan dalagadhuun hin qabu hattaa mana hin qabdu maaliif kun biyya namaatitti yeroo achi jiran san of gatan akka waan biyya ofii taate jechuudha akka waan dhiirsi kunillee dimeelikkii nama jaalateetiin nama wajjin jiraatu. Kanaafuu kanarraa gorsa guddaa fudhattanii gorsa guddaa irraa fudhannaa jechuudha hunduma keenyaa ni fayyada. Kanaafuu sheer godhaa fi dabarsanaa mara namni hunduu irraa fayyadamu wanni kun baay'ee itti yaaduu barbaachisa. Horroonni waa'ee akkanaa yaaddan horroon bultii asii ijaarrattanii keessa jirtan of hin gatina biyyatti waa ergadhaa waa duuba qabadhaa mana ijaaradhaa maaliif hin beekamu haalli ilma namaa gizee mamara gaariin hin dhufu gizee mamara tolli hin dhufu. Tollis jira lollis jira kanaafuu of gatuun barbaachisu biyya namaa kana keessatti sirriitti itti yaadatii madaalatii ilaala waan tokko iddoo ittiin seenin duratti gorsa cimaa fudhachuu nama barbaachisa viidiyoo kanarra har'a osoo humna qabnu osoo fayyaa qabnu osoo nageenyi jiru waaf duuba qabachuu barbaachisa viidiyoo kiyyarraa gorsa hedduu barattanii irraa fayyadamtanii. Kanaafuu laayifshee godhaa waliif daddabarsaa irraa fayyadamaa of eeggannoo godhaa maa 3,000 taane maa 2,000 taane riyaala 2,000 taane 3,000 taane waa duuba qabachuu isin barbaachisaa gaafa biyya galtanii yoo haalli isin mijaa'e teettanii biyya keessan keessatti dalagattanii yoo haalli isin mijaa'e immoo biyya namaatittuu deebitanii dalagattanii jechuudha. Yeroo biyya namaa jirru kana yeroo harkaa qabnu kana biyya keessatti osoo baajata baafteetiin dalagde ati hojii baafta malee galii hin argattu jechuudha. Kanaafuu har'uma yaaduu nama barbaachisaa bal'innaani waan nu miidhullee waan bu'aa nu qabullee har'uma itti yaaduu barbaachisa maaliif katare dhiisa warroonni miidhamtan katare dhiisa kama dhufuuf yaada har'a yoo dalagaa qabaatte katare san dhiisii ka dhufuuf karoora baasi maal gochuu qaba boruu rakkoon kun akka hin dhufne maal gochuu qaba har'a yaaduu barbaachisa maaliif biyya namaa keessatti humna ofillee dhabanii ilmoo ofillee dhabuun waan guddaadha keessumaayyuu ilmoo kee dhabuun har'a namni ilmoo ofii dhabuun har'a mucattiin tun meessatti seenti humna qabaatteetiin hin dalagattu ilmoo ofii dhabde duniyaa ofii waan waggaa 20 biyya namaatti aarte dhabde nama biyya keessatti mana kiraa kafalti moo hojii godhatti moo osoo namni gargaare hangam jireen ilmoo isii malee itti tola ilmoo ofii kana waggaa meeqa biyya namaa keessatti dhaltee
guddifattee hoggaa meeqa xaartee dhabde kun maafuu gorsa guddaa irraa fayyadamuu nama barbaachisa. Rabbiin nu haa eegu, nama akkanallee rabbiin nurraa haa qabu, nama dhiirsa jedhatiin nama dabalamee guyyaa keessa bifa nama jijjiiratu rabbi namarraa haa qabu, nama xaaree hongee rabbiin hin godhini, rabbiin nama hundaa haa eegu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata gorsa baay'ee irraa fayyadamtanii jedhetanii yaada. Rabbiin nagaan biyya keenya nu haa galchuu. Namoota rabbiin nutti haa qabu, kan hin taane rabbiin nurraa haa qabu. Warroota heerumii rabbi abbaa manaa gaarii isiniif haa baasu. Nama biyya namaatti hoggaa dheeraa xaaree boruu galee hongoo rabbiin hin godhini. Warra dhabee gadditti dhagamellee rabbi khayrii bakka haa buusuufi. Egaa hordoftoota kiyyaa kanarra isinitti dhiyeessuun barbaadu viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaata gorsa baay'ee irraa fayyadamtan jedhetanii yaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo biraatti walitti nagaan naa tura.